Akkam jirtu barattoota har'aa waa'ee intijerootaa waliin ilaalla. Jalqaba irratti waa'ee tuuta intijerootaa kan ilaallu ta'a. Tuutni intijerootaa maal of keessatti qabata kan jedhu yommuu ilaallu tuuta lakkoofsa lakkaawwii of keessatti qabata jalqaba irratti. Akkasumas immoo tuuta lakkoofsota lakkaawwii kana dabalatee yookaan immoo masaanuu lakkoofsota lakkaawwii fi zeeroo kan qabatedha jechuudha. Garuu asirratti dura masaanuu jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa masaanuu jechuun sarara lakkoofsaa irratti yeroo ibsinu sarara lakkoofsaa irratti gidduu kan teessu lakkoofsa zeeroodha yookaan duwwaadha. Lakkoofsa zeeroo irraa karaa bitaa fi karaa mirgaa fageenya wal fakkaataa irratti warri argaman lakkoofsota waliif masaanuu jenna jechuudha. Fakkeenyaaf sarara lakkoofsaa irratti gara mirgaa yeroo deemnu fakkeenyaaf tokko jechaa, lama, sadii, afur jechaa gara fuulduraatti fufuu dandeenya jechuudha. Karaa bitaa immoo negatiiva tokko, negatiiva lama, negatiiva sadii lakkoofsi kun gara bitaatti xiqqaachaa kan deemu ta'a jechuudha. Gara mirgaatti immoo dabalaa kan deemudha jechuudha. Kanaaf fageenya wal fakkaataa kan qaban zeeroo irraa fakkeenyaaf negatiivni tokkoo fi tokko fageenya wal fakkaataa qabu zeeroo irraa jechuudha. Walqixa fageenyi isaanii walqixa ta'a jechuudha. Akkasumas immoo negatiiva lamaa fi poozitiivni lama fageenya wal fakkaataa irratti argamu jechuudha. Maalirraa? Zeeroo irraa jechuudha. Akkasumas negatiiva sadii fi poozitiivni sadii akkasuma waliif masaanuudha jechuudha. Masaanuu jechuun lakkoofsota lakkaawwii lakkoofsota jechuun lakkoofsonni fageenya wal fakkaataa zeeroo irraa yoo qabaatan lakkoofsi kun lakkoofsa masaanuudha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hiikoo lakkoofsota intijerii irratti lakkoofsota lakkaawwii hunda kan of keessatti qabatudha. Kan biraa immoo lakkoofsa masaanuu lakkoofsota lakkaawwii kana. Lakkoofsonni lakkaawwii kun tokko, lama, sadii, afur jedhee kan deemudha. Lakkoofsonni masaanuu isaanii immoo negatiiva tokko, lama, sadii, negatiiva afur jechaa kan deemudha jechuudha. Negatiiva yeroo jennu kara bitaatti zeeroo irraa gara bitaatti kan jiranidha jechuudha. Yookaan immoo negatiiva jechuun liqii jechuu dandeenya. Akka liqiitti fudhachuu dandeenya. Yookaan immoo waan gadi bu'e yookaan hir'ate jechuu dandeenya. Kanaaf negatiiva jechuun warra zeeroo irraa gara bitaatti argamanidha. Poozitiiva warri jennu immoo zeeroo irraa gara mirgaatti warra argamanidha jechuudha. Kanaaf isaan kana ni dabalata jechuudha. Maaltu lakkoofsi intijerootaa jechuudha. Akkasumas immoo zeeroollee of keessatti ni dabalata jechuudha. Zeeroo dabalatee lakkoofsota lakkaawwii hunda of keessatti qabatee akkasumas immoo lakkoofsota negatiiva ta'an yookaan immoo masaanuu lakkoofsa lakkaawwii sanaa ta'an of keessatti kan qabatudha jechuudha. Kanaaf lakkoofsi intijerootaa karaa biraa yoo ibsuu barbaanne lakkoofsa hunda akkasumas immoo lakkoofsota negatiiva ta'an jechuudha. Negatiiva ta'an of keessatti kan qabatudha jechuudha. Kanaaf lakkoofsota lakkaawwii hundaa fi lakkoofsa negatiivii kan of keessatti qabatu intijeroota jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsota intijerii karaa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Gilgaala kanarraa fakkeenya tokko tokko haa ilaallu. Innis immoo fakkeenyaaf intijeroota kanneen yaadota armaan gadii ibsan barreessedha. Diriira galaanaa olitti meetira 2215 jedha. Olitti innaa jedhu diriira sirrii lafa jechuun bakka galaannii fi lafti wal qixxaatu jechuudha. Gaarri jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaara Cilaaloo yoo ta'e kuni meetira lafarraa yookaan sirrii galaanaa irraa 2215 fagaata yoo ta'e kun poozitiiva jennee kaa'uu dandeenya akka lakkoofsa intijeriitti jechuudha. Poozitiiva jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Diriira galaanaa gaditti immoo meetira 145 jedha. Fakkeenyaaf akka Daalool fa'aa yookaan immoo lafeewwan lafa gadi jedhaa ta'e yoo ilaalle sirrii galaanaa irraa gara gadiitti kan dhooqatudha jechuudha. Lafti akkasii kun amma negatiiva 145 jechuu dandeenya yookaan sirrii galaanaa irraa diriira galaanaa irraa meetira 145
gadi jedheera jechuudha. Kanaaf intijeriidhaan innaa ibsinu negeetiiva jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Tempereecharis immoo zeeroo olittii fi zeeroo gaditti yeroon itti ibsamu jira jechuudha. Zeeroo ol yoo ta'e poozitiiva goona, negeetiiva yoo ta'e immoo zeeroo gaditti yoo ta'e immoo negeetiiva jenna jechuudha. Kanaaf tempereechara fakkeenyaaf zeeroo gadi yoo ta'e zeeroo gadi yoo ta'e negeetiiva 7 digirii seentigireedii jechuu dandeenya. Qarshii 100 liqeeffachuunis akka negeetiivaatti ilaalama yookaan innillee zeeroo gadidha jechuudha. Liqii keessa jirra yoo ta'e wanta jechuun negeetiiva keessa jirra jechuudha. Qorumsa saayinsii naannootiin qabxii 81 argachuudha. Argachuun yeroo hundumaa poozitiiviidha. Waan gaariidha jechuudha. Baankii keessaa qarshii 230 baasuu kan jedhu immoo isa qabnurraa meeqa hir'isnee 230 hir'isnee jechuudha. Kanaaf negeetiiva ta'a jechuudha. Baankiitti immoo qarshii 500 kuufachuun isa qabnurratti 500 dabalanne waan ta'eef poozitiivadha jechuudha. Masaanuun lakkoofsota amma asirratti arginu negeetiiva 9 masaanuunsa poozitiiva 9 ta'a jechuudha. Kan negeetiiva 9 poozitiiva 9 ta'a jechuudha. Poozitiiva warra ta'an akkasittiin poozitiivii mallattoo poozitiivii kaa'uun dirqama miti jechuudha. Dhiisuus dandeenya kaa'uus dandeenya rakkoo hin qabu jechuudha. Kaanis akkasumattiin masaanuun zeeroo immoo lakkoofsa zeeroo masaanuunsa ofuma isaa ta'a jechuudha. Masaanuunsa ofuma zeeroo ta'a jechuudha. Masaanuun lakkoofsa zeeroo ofuma isaa ta'a jechuudha. Lakkoofsota intijerii kana sarara lakkoofsaa irratti agarsiisii jedha. Gaaffii sadaffaa irratti sarara lakkoofsaa innaa keenyu zeeroo gidduu keenyaa jalqaba. Zeeroo keenya sana booda warra poozitiivii ta'an zeeroo irraa gara mirgaatti tartiibessina jechuudha. Fakkeenyaaf warri poozitiiva ta'an asirratti eenyu fa'idha? 4 jira, 6 jira, 3 jira. Xiqqaadhaa garuu guddaatti deemna jechuudha. 3 jira, 4 jira, 6 jira jechuudha. Warra kana akkasittiin kaa'uu dandeenya. As gidduu immoo 1 jira, 2 jira, 3, 4, as 5tu jira. Akkasittiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Warra negeetiiva ta'an immoo gara bitaatti kaa'uu dandeenya. Negeetiiva fakkeenyaaf negeetiivni 3 jira, negeetiivni 4 jira, negeetiivni 7 jira. Isaan kun gara bitaatti deemu jechuudha. Gara bitaatti deemu jechuudha warri negeetiivii ta'an jechuudha. Kan biraa immoo lakkoofsota waliin madaaluu yookaan lakkoofsota intiijeroota waliin madaaluu fi tartiibessuu yeroo barbaannu maal gochuu dandeenya? Yeroo hundumaa lakkoofsi zeeroo irraa gara mirgaa jiru yeroo hundumaa zeeroo irraa gara mirgaa warri jiran yeroo hundumaa warra bitaarra ni caalu jechuudha. Zeeroo irraa gara mirgaa warri jiran yookaan poozitiiviin yeroo hundumaa negeetiivii ni caala jechuudha. Negeetiivii irra ni caala jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf lakkoofsonni immoo sarara lakkoofsaa irratti fakkeenyaaf lamaanuu zeeroo irraa gara bitaatti argamuu haa jennu. Zeeroo irraa gara bitaatti argamuu haa jennu. Lamaanuu negeetiiva yoo ta'ani inni gara mirgaa jiru isa gara bitaarra jiru ni caala jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiiva 1 fi negeetiiva 2 yoo ilaalle kamtu caalaa? Isa gara mirgaa jirudha. Mirga jechuun gara kana warra jiran jechuudha. Gara mirgaa. Kanaaf gara mirgaa kan jiru eenyudha? Negeetiiva 1dha. Kanaaf negeetiiva 1tu caala jechuudha. Asitti tokko argachuu dandeenya 2tu jira. Kanaaf warra gara mirgaarra jiran yeroo hundumaa ni caalu jechuudha. Kanaaf negeetiiva 1 moo 1tu caala yoo jenne 1tu caala jechuudha. Maaliif? Zeeroo irraa gara mirgaatti ni argama. Akkasumas 2 kaa'uu dandeenya. Lamnis akkasuma ni caala jechuudha. Kanaaf yeroo tartiibessinu lakkoofsonni gara mirgaa jiran yeroo hundumaa irra guddaadha jechuudha. Hubadhuu kanarratti intiijeroonni negeetiivii hundi irra xiqqaa zeerootiidha. Kanaaf negeetiivni kamiyyuu lakkoofsa negeetiivii kamiyyuu fudhadhaa. Negeetiiva 1000 yoo fudhattan maalidha? Irra xiqqaa zeerooti jechuudha. Irra xiqqaa zeerooti. Lakkoofsa kamiyyuu jechuudha. Kana jechuun aan lakkoofsa negeetiivii yoo ta'e yeroo hundumaa aan maalidha? Irra xiqqaa zeerooti jechuudha. Negeetiiva yoo ta'e aan irra xiqqaa zeeroo ta'a jechuudha. Kanaaf A irratti kan ilaalla. Labbaa irratti immoo intiijeroonni poozitiivii hundi irra guddaa zeerootiidha. Kanaaf aan poozitiiva yoo ta'e
yeroo hundumaa aan maalidha irra guddaa zeerooti jechuudha. Kanaaf zeeroo irraa gara mirgaatti warri jiran zeeroo ni caalu, gara bitaatti warri jiran immoo zeeroodhaa gadidha jechuudha. Amaloota tartiiba intijarootaa irratti lakkoofsa intijarii guddaaf masaanuu irra xiqqaadha. Kana jechuun yoo a fi baan intijarootaa fi aan irra guddaa baate negatiiva aan irra xiqqaa negatiivni a irra xiqqaa negatiiva baa ta'a. Kana jechuun maalidha? Fakkeenya haa fudhannu. Lakkoofsa intijarii guddaa yookaan immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf kumni tokko yookaan dhibba tokko haa fudhannu. Dhibbi tokko irra guddaa lakkoofsa shaniiti fakkeenyaaf. Yookaan kana akka aattaa fudhannu, kana immoo akka baattaa fudhannu. Kana jechuun masaanuun isaanii garuu masaanuu isaanii fakkeenyaaf fudhannu. Masaanuun dhibba tokko eenyudha? Negatiiva dhibba tokkodha. Masaanuun shanii meeqadha? Negatiiva shanidha. Kana jechuun masaanuun dhibbaa kuni maalidha? Irra xiqqaa negatiiva shanii ta'a jechuudha. Maaliifi aan irra guddaa baa yoo ta'e masaanuu isaa irratti immoo garagaltoo isaa ta'a jechuudha. Negatiiva a irra xiqqaa negatiiva baa ta'a jechuudha. Maaliifi masaanuun isaa baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi guddaa tokko masaanuun isaa baay'ee xiqqaa waan ta'uufi maal ta'a? Isa lakkoofsa isa xiqqaa sana masaanuu isaa gadi ta'a jechuudha. Amaloota lakkoofsa intijarootaa keessatti kan biraa maalidha? Lakkoofsa intijaroota a fi baa kamiifuu wanti kun dhugaa ta'edha. Maa'inni innis aan walqixa baa yookaan immoo aan irra xiqqaa baa yookaan immoo aan irra guddaa baa ta'a. Kana alatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu fudhadha. Lakkoofsa lama negatiiva shanii fi negatiiva afur yoo fudhattan amma isaan kun yookaan sadan kana keessa kam guutuu danda'u yoo jenne kanan guutan. Maaliif walqixa miti lakkoofsonni kuni. Kanaaf negatiivni shan maalidha? Irra xiqqaa negatiiva afuriiti. Kanaaf kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amaloota sadan kana keessaa isa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko fudhannee ammas kan biraa tokko yoo fudhanne aanis tokko yoo ta'e baanis tokko yoo ta'e kana maal jechuu dandeenya? Amala isa kana fudhataniiru jechuudha. Yookaan walqixadha jechuudha. Yookaan walqixa ta'u yookaan irra xiqqaa ta'u yookaan irra guddaa ta'u lakkoofsi intiijarii kamiifuu amalli kun sirrii ta'a jechuudha. Amalli inni sadaffaa maa inni? Aan irra xiqqaa baa yoo ta'e fi immoo baan irra xiqqaa caa yoo ta'e yeroo hunda maal ta'a? Aan irra xiqqaa caa ta'a jechuudha. Amala daddarbuudha. Kun maa inni? Aan irra xiqqaa baa yoo ta'e baan immoo irra xiqqaa caa yoo ta'e aan immoo maal ta'a? Irra xiqqaa caa ta'a jechuudha. Maaliifi aan durumaanuu maalidha? Irra xiqqaa baati. Baan immoo irra xiqqaa maaliiti? Caati. Kanaaf aan maal ta'uu dirqama ta'a? Kan caatu. Maaliif amma sarara lakkoofsaa irratti akkasitti yoo keenye a yoo ta'e kun immoo baa yoo ta'e caan immoo asidha. Kanaaf baan irra xiqqaa caa yoo ta'e aan immoo irra xiqqaa baa yoo ta'e kanaaf aanis immoo irra xiqqaa caan ta'uusaa dirqamadha jechuudha. Fakkeenyota as keessa jiran haa ilaallu. Gilgaala kana keessatti gaaffii isa sadaffaa irra jiru haa ilaallu. Intijaroota armaan gadii guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessi jedha. As keessatti lakkoofsota negeetiivii fi poozitiivii ni argina. Kanaaf amma guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessinnaa jedhu lakkoofsi guddaa as keessatti warra poozitiivii ta'a jechuudha. Kanaaf dura warra poozitiivii haa baafannu. Fakkeenyaaf poozitiiviin as keessaa 453. Kanaaf 453 edda baafannee booda warra negeetiivii qobaatti haa baafannu jechuudha. Negeetiiva 228, negeetiiva kan biraa negeetiiva 300, negeetiiva 373, negeetiiva 391 jechuudha. Kanaaf irra guddaa kan ta'e tokkoffaan isa kanadha jenneerra. Kanaaf kana mirkaneeffanneerra jechuudha. Kanaaf dura amala intijarootaa keessatti akkuma isinitti hime masaanuun lakkoofsa guddaa xiqqaa ta'a jenneerra. Kanaaf kana haala salphaadhaan akka nutti hin ulfaanneef maal gochuu dandeenya?
Negatiiva kana yeroodhaaf haa dhiisnu. Yeroodhaaf haa dhiisnu. Sana booda maal goona? Lakkoofsi masaanuun lakkoofsa guddaa xiqqaadha akkuma jennee haa tartiibessinu jechuudha. Haa tartiibessinu. Fakkeenyaaf negatiiva kana yoo dhiisne akkasittiin yoo dhiisne lakkoofsi guddaa as keessaa eenyudha? 391dha jechuudha. 391 itti aansee 373 achiin immoo 300 achumaan immoo 228 jechuudha. Kanaaf masaanuun isaanii masaanuun lakkoofsa guddaa xiqqaa akkuma ta'u kanaaf guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessi waan jedhuufi gara negatiivaatti yeroo deemnu gara zeerootti kan dhiyaatu eenyudha jennee haa ilaallu. Gara zeerootti kan dhiyaatu. Gara zeerootti kan dhiyaatu negatiiva 228dha. Maaliifi irra guddaa kan ta'u amma zeeroo yoo ta'e akkasitti negatiiva tokko negatiiva lama jechaa yoo deemne deemnee eessa geenya? Negatiiva 228 negatiiva 229 akkas jecha negatiiva 300 akkas jechaa deemna. Kanaaf negatiivni zeerootti dhiyaatu eenyudha? Negatiiva 228 jechuudha. Kanaaf itti aansee guddaan eenyudha? Negatiiva 228. Sana booda eenyudha? Negatiiva 300. Negatiiva 373. Negatiiva 391. Kanaaf guddaa irra gara xiqqaatti akkasitiin tartiibessuu dandeenya jechuudha. Intiijaroota waliin madaaluu kanarratti immoo walqixa irra guddaa jennee kanaaf A yoo ilaallu fakkeenyaaf zeeroo irraa gara bitaatti kan argamu negatiiva 66dha jechuudha. Kanaaf negatiiva 66 waan ta'eef zeeroon maal ta'a asirratti irra guddaa negatiiva 66ti beekamaadha. Maaliif yeroo hundumaa zeeroon lakkoofsota negatiivii waan caaluuf jechuudha. Poozitiivii fi negatiiva beekamaadha jechuudha. Kanaaf kana wanni gochuu hin qabnu jechuudha. Mee negatiiva 96 fi immoo negatiiva 2115 yoo ilaalle gaarratti isa jiru jechuudha. Kana gara zeerootti kan dhiyaatu ilaalla jennee yeroo hundumaa. Gara zeerootti kan dhiyaatu eenyudha? Negatiiva 96dha. Kanaaf eenyu caala? Negatiiva 96. Maaliif amma namni liqii birrii 96 ofirraa qabu fi namni liqii 2115 ofirraa qabu eenyutu caala yoo jenne nama liqii xiqqaa qabudha. Kanaaf liqii xiqqaa waan qabuuf negatiiva 96tu irra guddaadha jechuudha. Kaanillee akkasitti ilaaluu dandeenya. Kan fakkeenyaaf A yoo ilaalle immoo negatiiva baay'isuu ammas negatiiva 10 kamtu caalaa jedha negatiiva 10 inni kun baay'isuu intijarootaati. Negatiivaan yeroo baay'isnu maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kana jechuun negatiiva tokko baay'isuu negatiiva 10 jechuudha. Kana jechuun kanaaf negatiiva tokko baay'isuu negatiiva 10 meeqa ta'a? Negatiivni negatiivaan yeroo baay'atu poozitiiva ta'a. Kanaaf negatiiva tokko baay'isuu negatiiva 10 meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Kanaaf 10 fi 10 eenyu caala? Walqixa ta'u jechuudha. Kanaaf mallattoo walqixaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo waa'ee dursaa fi itti fufaa ilaalla. Dursaa fi itti fufaa kanarratti maayinni lakkoofsi intijarii kamiifuu A yoo ta'e jedha. A hir'isuu tokko yoo ilaalle maal jedhama? Dursaa jedhama. Yoommoo A ida'uu tokko dhaaf immoo yeroo hundumaa itti fufaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu haa fudhannu lakkoofsa intijarii kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf 5 fudhannu. 5 yoo fudhanne 5 hir'isuu tokko meeqadha? 5 hir'isuun tokko 4 ta'a. Kanaaf kun maalidha? Dursaadha jechuudha. Dursaa lakkoofsa 5 jechuudha. Dursee kan dhufu jechuudha. Kan biraa 5 ida'uu tokko meeqa ta'a? 6 ta'a. 6 immoo maalidha? Itti fufaadha jechuudha. Itti fufaadha. Akkasuma negatiiva 5f immoo ilaallu fakkeenyaaf. Negatiiva 5 hir'isuu tokko meeqa ta'a? Negatiiva 6 ta'a. Negatiiva 6 ta'a. Maaliifi liqii irratti ammas liqii itti daballee waan ta'eef kanaaf kun dursaadha jechuudha. Negatiiva 5 ida'uu tokko immoo meeqa ta'a? Negatiiva 4 ta'a jechuudha. Kanaaf kun immoo
itti fufaa ta'uu danda'a jechuudha. Itti fufaa ta'uu danda'a jechuudha. Itti aansinee fakkeenya gilgaalota kanaa yeroo ilaallu gabatee armaan gadii guuti kan jedhu irratti jechuudha. Fakkeenyaaf akka intijariitti negatiiva 1000 nuuf kenneera. Dursaasaa barbaaduudhaaf negatiiva 1000 hir'isuu tokko yoo jenna jechuudha. Negatiiva 1000 hir'isuu tokko yoo jennu maal ta'a? Negatiiva 1000 fi tokko ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiva 1000 fi tokko ta'a. Itti fufaansaa immoo ida'uu tokko jenna. Negatiiva 1000 ida'uu tokko meeqa ta'a? Negatiiva 900 fi 99 ta'a jechuudha. Negatiiva 900 fi 99. Asitti immoo dursaa san nuu kenname intijarii isaa barbaanna jechuudha. Negatiiva 147 dha. Maalidha kun? Dursaadha. Kanaaf dursaa kan arganne intijarii hir'isuu tokko maal jenne? Dursaa jenne jechuudha. Amma dursaan nuuf kennameera. Maal barbaanna? Intijarii barbaanna. Intijarii barbaaduudhaaf negatiiva tokko achi dabarsuu dandeenya. Kana jechuun karaa lamaanuu ida'uu tokko asiinis ida'uu tokko yoo jenne negatiiva tokko ida'uu tokko wal balleessaa dursaa ida'uu tokko ta'uu danda'a karaa sana jechuudha. Kanaaf dursaa ida'uu tokko jechuudha. Dursaan keenya meeqadha? Negatiiva 147 ida'uu meeqaati? Tokkooti. Kanaaf meeqa ta'a kun? Negatiiva 146 ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiva 146 jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa negatiiva 146 itti fufaasaa yeroo barbaannu ammas kanuma irratti ida'uu tokko jechuudha jechuudha. Meeqa ta'a? Negatiiva 145 ta'a jechuudha. Negatiiva 145 ta'a. Kan biraa asitti immoo itti fufaan nuu kenname jechuudha. Itti fufaan nuu kenname. Itti fufaan keenya meeqadha? 5123 dha jechuudha. 5123 negatiiva 5123. Kanaaf itti fufaan nuu kenname. Intijarii barbaaduudhaaf intijarii ida'uu meeqaati? Ida'uu tokko maal ta'a? Itti fufaa ta'a. Itti fufaa ta'a. Kanaaf amma maal gochuu dandeenya? Itti fufaan nuu kennameera waan ta'eef karaa lamaanurraa hir'isuu tokko jechuu dandeenya. Asiinis hir'isuu tokko, asiinis hir'isuu tokko. Asii tokko hir'isuu tokko 0 ta'a. Kanaaf intijariin walqixa itti fufaa hir'isuu tokkooti jechuudha. Kanaaf intijarii barbaaduudhaaf itti fufaan keenya meeqadha? Negatiiva 5123 hir'isuu tokko. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 5124 ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiva 5124 ta'a jechuudha. Dursaasaa yeroo barbaannu dursaan intijarii kamiyyuu hir'isuu tokko jenna jechuudha. Kanaaf asuma irratti hir'isuu tokko jechuudha. Inni hir'isuu tokko jennu meeqa ta'a? Negatiiva 5125 ta'a jechuudha. Negatiiva 5125 ta'a jechuudha. Kanaaf gabatee kana haala kanaan guutuu dandeenya jechuudha. Asirratti immoo gaaffii sadaffaa irratti haala tartiiba kennameetiin intijaroota bakka duwwaatti guutii jedha. Inni tartiibni nuuf kenname jira. Sana immoo bakka duwwaa sana irratti guunna jechuudha. Negatiiva 39 jedha. Achiin immoo negatiiva 34, negatiiva 29 akkas jecha deema jechuudha. Kanarratti maal hubachuu dandeenya? Lakkoofsi kun dabalaa deemaa jira. Gara mirgaa deemaa jira waan ta'eef jechuudha. Negatiiva 39, negatiiva 34, achiin 29. Garuu garaagarummaan lakkoofsota lamaan kana gidduu jiru meeqadha jennee gaafachuu qabna jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru negatiiva 39 fi negatiiva 34 gidduu meeqatu jira? Garaagarummaa lakkoofsa 5tu jira jechuudha. Lakkoofsa 5. Asis gidduus lakkoofsa 5tu jira jechuudha. Negatiiva 34 fi negatiiva 29 gidduu jechuudha. Kanaaf negatiiva 29 jennee ammas immoo lakkoofsa meeqatti dabaluu dandeenya? 5tti dabalaa deema. Amma kana 5 yoo itti dabaltan meeqa argattu? Negatiiva 34. Kanas 5 yoo itti dabaltan akkas ta'a. Kanas 5 yoo itti dabaltan meeqa ta'a? Negatiiva 24 ta'a jechuudha. Ammas immoo 5 innaatti dabaltan negatiiva 19 ta'a. Ammas 5 innaatti dabaltan negatiiva 14 ta'a.
ammas 5 innaatti dabaltan negatiiva 9 ta'a. Akkasitiin deema jechuudha. Baarratti immoo dura bakka duwwaa nuuf kenne sana booda meeqa nuuf kenne asitti negatiiva 8 0 asitti immoo 8 nuuf kenne jechuudha. Lakkoofsi kun akkuma argitan dabalaa deema. Kanaaf 8 dabalaa deema. Maaliif negatiiva 8 ture 0 ta'e asii 8 ta'e. Kanaaf meeqa ta'a asitti negatiiva 16 ta'a. Asitti negatiiva 24 ta'a. Asitti negatiiva 32 ta'a. Asitti negatiiva 40 ta'a jechuudha. Meeqaan dabalaa deeme 8 dabalaa deeme jechuudha. Hundumarrattiyyuu 8 otoo dabalaa deemtanii meeqa argattu tartiiba kana argachuu dandeessu jechuudha. Caarratti immoo negatiiva 213 negatiiva 201 negatiiva 189 jechaa deema jechuudha. Kun immoo lakkoofsa meeqaan dabalaa deema yoo jennee ilaallu negatiiva 213 fi negatiiva 201 gidduu garaagarummaa 12 jiru. Otoo 12 irratti dabaltanii meeqa ta'a kana dhufa jechuudha. Ammas 12 naa dabaltan akkas ta'a. Kanarrattis 12 naa dabaltan kanarratti meeqa naa dabaltan meeqa ta'a negatiiva 177 ta'a jechuudha. Akkasittiin ammas 12 naa dabaltan negatiiva 165 ta'a. Akkasittiin 12 dabalaa deemuu dandeenya jechuudha. Kanadha jechuudha. Kan biraa immoo intiijeroota ida'uu fi hir'isuudha. Intiijeroota ida'uu fi hir'isuu hubachuudhaa fi sarara lakkoofsaa irratti hubachuu dandeenya. Yeroo hundaa ida'uu yeroo jennu gara mirgaatti yeroo adeemnu yeroo hundumaa maal ta'a? Ida'uu ta'a jechuudha. Gara mirgaatti yeroo deemnu ida'uu ta'a. Yeroo gara bitaatti immoo deemnu hir'isuu ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf lakkoofsa tokko haa fudhannu. Lakkoofsa fakkeenyaaf negatiiva 1 hir'isuu 2 yoo jenne negatiivni 1 as jira. Kanaaf hir'isuu 2 yoo jennu gara bitaatti deemna jechuudha. Gara bitaatti deemna. Kanaaf fakkeenyaaf as negatiiva 2tu jira. Asitti immoo negatiiva 3 jira. Kanaaf meeqa deemna? 2 gara bitaatti deemna jechuudha. Negatiiva 1 irra 1 2 meeqa irra jirra? Negatiiva 3 irra jirra jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a deebiin keenya? Negatiiva 3 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo negatiiva 5 ida'uu 4 yoo jenne fakkeenyaaf asitti negatiiva meeqa jenna? 4 asitti immoo negatiiva 5. Kanaaf negatiiva 5 gara mirgaatti 4 deemna jechuudha. 1 2 3 4 geenya irra kunuuti. Negatiiva 1 irra qubata jechuudha. Negatiiva 1 ta'a jechuudha. Kanaaf ida'uu yeroo jennu gara mirgaatti yeroo deemnudha. Hir'isuu yoo ta'e immoo gara bitaatti deemna jechuudha. Amaloota ida'uun intiijeroota irratti qabu yoo ilaallu amaloota fakkeenyaaf ida'amni intiijeroota 2 yeroo hunda intiijeriidha jedha. Kanaaf intiijeriin ida'uu irratti amala qaba jechuudha. Ida'ama jechuun lakkoofsa kamiyyuu yoo walitti ida'anii intiijerii nuuf kenna jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu negatiiva 4 ida'uu, negatiiva 5 ida'uu, negatiiva 1000 yoo jennee intiijeriidha. Akkasidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kana yoo ilaalle negatiiva 5 ida'uu negatiiva 100 jechuun karaa biraa negatiiva 5 hir'isuu negatiiva 100 jechuudha. Maalidha? Meeqa ofitti ida'anii liqii 100 ofitti ida'anii jechuudha. Kana jechuun ida'uu amala baay'isuu irratti jechuudha. Ida'uu fi hir'isuun yoo waliin baay'atanii maal nuuf kenna? Negatiiva nuuf kenna yookaan immoo hir'isuu nuuf kenna. Yoo ida'uu fi ida'uun waliin baay'atan ida'uu nuuf kenna. Yoo hir'isuu fi hir'isuun waliin baay'atan immoo hir'isuu nuuf kenna. Akkasumas immoo kanaaf yoo mallattoon isaanii garaa gara ta'e hir'isuu nuuf kenna. Yoo wal fakkaataa ta'e immoo ida'uu nuuf kenna jechuudha. Kanaaf asitti hir'isuu innaa waliin baay'isnu ida'uu nuuf kenna. Kanaaf warra wal fakkaatan maal nuuf kennu? Ida'uu nuuf kennu. Warri immoo waliin fakkaanne fakkeenyaaf ida'uu baay'isuuf hir'isuu yookaan immoo hir'isuu baay'isuu ida'uu yoo jenne isaan kun
negeetiiva nuuf kennu jechuudha. Kanaaf warra garaagara ta'anidha jechuudha. Negeetiiva 5 hir'isuu 100 meeqa ta'a? Negeetiiva 500 ta'a jechuudha. Kanaaf gara bitaatti deemne jechuudha. Gara bitaatti deemne jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo kan ida'uu qabu jechuudha. Kan biraa immoo amalli lammaffaa isaanii A ida'uu baa fi baan ida'uu aan wal qixadha. Innaa fakkeenyaaf 5 ida'uu 4 fi 4 ida'uu 5 wal qixadha. Negeetiiva tokko ida'uu 2 fi inni bakka jijjiirru 2 hir'isuu tokko ta'a jechuudha. Isaan kun lamaan wal qixa ta'u. Maaliif negeetiiva tokko ida'uu 2 meeqa ta'a? Tokko ta'a. Kunis tokko ta'a jechuudha. Amala jijjiirraa iddoo qabu jechuudha. Kan biraa amala jijjiirraa hammattuu qabu. Hammattuu bakka isaanii yoo jijjiirre rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf 4 ida'uu 2 ida'uu 3 yoo jenne hammattuu kana fuunee 4 ida'uu hammattuu goonee 2 ida'uu 3 yoo jenne garaagarummaa hin fidu. Negeetiiva wajjinis yoo ilaalle garaagarummaa hin fidu jechuudha. Kan biraa lakkoofsi intiijarii kamittuu yoo 0 idaane lakkoofsuma sana ta'a jechuudha. Jijjiirama irratti hin fidu. Akkasumas immoo ida'amni lakkoofsota masaanuu intiijaroota 0 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsota masaanuu 2 yoo fudhanne fakkeenyaaf negeetiiva 1 fi 1 yoo fudhanne 0 nuuf kenna. Negeetiiva 5 fi 5 yoo fudhanne meeqa ta'a? 0 nuuf kenna. Kanaaf lakkoofsonni masaanuu yoo waliin ida'amanii 0 nuuf kennu jechuudha. Yeroo kamiyyuu 0 arganna jechuudha. Kan biraa A fi B'n lakkoofsota intiijarii kamiyyuu yoo ta'anii fakkeenyaaf A hir'isuu baa jechuun A ida'uu negeetiiva baa jechuudha. Kanaaf akkuma dura isinitti hime baa ida'uu fi hir'isuun yoo waliin baay'atanii hir'isuu nuuf kenna yookaan immoo kana haala kanaatiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kana haala kanaatiin kaa'uu dandeenya. Kan biraa A hir'isuu negeetiiva baa yoo ta'e kun immoo A ida'uu baa jennee kaa'uu dandeenya. Maaliif negeetiivaaf negeetiiva yeroo waliin baay'isnu poozitiiva nuuf kennuu danda'a. Kanaaf A ida'uu baa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf A hir'isuu duwwaanii A nuuf kenna deebisee garuu duwwaa hir'isuu A yoo jennee kun negeetiiva ta'a jechuudha. Negeetiiva nuuf kenna. Kanaaf tokko miti jechuudha. Wal qixa miti. Kuni amma negeetiiva A nuuf kenna. Kun immoo A nuuf kenna jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Kanaaf kana haala kanaatiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Amma immoo gaaffii gilgaalarraa haa hojjennu. Gaaffii gilgaalarraa gaa yoo ilaalle negeetiiva 377 hir'isuu negeetiiva 495 jedha. Kan akkuma dura haasofnetti negeetiiva 377 asitti maaltu jira? Negeetiiva baay'isuu negeetiiva ida'uu ta'a. Kanaaf 495 ta'a jechuudha. Kana jechuun bakka jijjiiruu dandeenya. 495 hir'isuu meeqa jechuu dandeenya? 377 jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kana irraan gadees hir'isuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. 377 yoo jennu kanarraa tokko liqeeffannee 15 gochuu dandeenya. 15 irraa 7 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 5 fi 3 8 ta'a jechuudha. Asirraa tokko waan liqeeffanneef kun meeqa ta'eera? 8. 8 irraa 7 meeqadha? Tokkodha. Kanaaf asittis immoo meeqa wanni jenneerra 4dha. 4 irraa 3 meeqadha? Tokko jechuudha. 100 fi 18 jechuudha. 100 fi 18 dha jechuudha deebiinsa. Kan biraa haa irratti yoo ilaalle 18 hir'isuu negeetiiva 32 ammas hir'isuu 27 dha. Kanas haaluma wal fakkaatuun 18 ida'uu 32 jechuu dandeenya. Maaliif negeetiiva kanaan baay'isuu dandeenya waan ta'eef hir'isuu meeqa jenna? 27 jechuudha. Kun meeqa ta'a? 50 jechuu dandeenya. 50 hir'isuu 27 innaa hir'isnu meeqa ta'a? 23 ta'uu danda'a jechuudha. 23 arganna jechuudha. Kaanillee akkasumatti hojjechuu dandeenya. Sadaffaa irratti yoo xaan 29 ta'e yaan immoo negeetiiva 57 ta'e xaa ida'uu yaan meeqa ta'edha?
Kana jechuun maal jechuudha? 29 ida'uu negatiiva 57 jechuudha. Kan akkamittiin hojjechuu dandeenya? 29 ida'uu baay'isuu negatiivaan yoo goone meeqa ta'a? Negatiiva nuuf kenna jechuudha. Negatiiva 57 kana iddoo jijjiirraa gochuu dandeenya. Yookaan immoo akkasumatti 29 irraa meeqa deemna? Gara bitaa 57 deemna jechuudha. Kanaaf yoo barbaanne 57 irraa 29 hir'isnee negatiiva gochuu dandeenya. Kanaaf 57 17 irraa tokko liqeeffannee jechuudha. 17 irraa 9 yoo hir'isnu 8 ta'a. 4 irraa 2 yoo goone immoo 2 ta'a jechuudha. Negatiiva 28 ta'a jechuudha. Deebiin keenya negatiiva 28 ta'a jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf gaaffii 5ffaa irratti guyyaa ta'e tokko ho'i magaalaa Adaamaa 26 digirii seentigireediidha. Kan dabra biraan immoo negatiiva 5 digirii seentigireediidha. Caalmaan teempireechara kana magaalota kanaa meeqa ta'edha? Caalmaa jechuun hir'isuu jechuudha. Walirraa hir'isuu jechuudha. Kanaaf 26 digirii seentigireedii hir'isuu meeqaati? Negatiiva 5 jechuudha. Negatiiva 5. Kanaaf caalmaan isaanii meeqa ta'a? 26 ida'uu 5 jechuudha. Kanaaf 26 ida'uu 5 immoo meeqa ta'a? 31 ta'a jechuudha. 31 ta'a jechuudha. Kanaaf caalmaan isaanii 31 digirii seentigireedii ta'a jechuudha. Kan biraa maal jedhaa? Lakkoofsa 6ffaa irratti boontuun hoolota bittee furdisuun bu'aa irraa argachuuf waldaa qusannaa irraa qarshii 7,960 liqeeffatteedha. Kanaaf meeqa liqeeffattee? 7,960 liqeeffatte. Kanaaf liqii waan ta'eef negatiiva goona jechuudha. Kana booda meeqa deebifattee? 3,456 maali irratti daana jechuudha. Kana irratti inni daana jechuudha. Kanaaf innaa kana walirraa hir'isnu yookaan immoo negatiiva kana irratti kan irraa hir'isnu yookaan immoo karaa biraa maal gochuu dandeenya? 7,960 irraa 3,456 hir'isuu gooneetu negatiiva gochuu dandeenya yeroo barbaanne jechuudha. Kanaaf asirraa 0 irraa 6 innaa hir'isnu meeqa ta'a? Inta waan ta'eef tokko asirraa liqeeffannee meeqa ta'a? 14 miti? 4 asirraa tokko waan liqeeffanneef 5 ta'eera. 5 irraa 5 0 ta'a. 9 irraa 4 5 ta'a. 7 irraa 3 4 ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiva 4,504 ta'a jechuudha. Kanaaf liqii ammanaatu irratti hafa jechuudha. Ammas liqii ammanaatu irratti hafa. Kan biraa dooniin bishaan lixxu tokko bishaan keessa deemu jechuudha. Bishaan gaditti meeqa deema? Meetira 89 gadi fagaatee jira yookaan immoo galaana gaditti jechuudha. Yookaan negatiiva 89 jennee kaa'uu dandeenya. Dooniin kun dabalataan meetira 70 gadi yoo seenedha. Kana jechuun ammas negatiiva meeqa deeme? 70 jechuudha. Kanaaf negatiiva 70 irratti meeqa daballa? 80 daballa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? Negatiiva 159 ta'a jechuudha. Kanaaf ammas gadi fagaatee waan deemeef irratti wanni goona jechuudha. Kan biraa gaaffii 8ffaa irratti maal jedhaa? Lakkoofsa negatiivii ta'an lama kamiyyuu filadhu jedha. Fakkeenyaaf negatiiva 4 fudhannu, negatiiva 6 fudhannu. Kanarra maal jedhaa? Gatiin ida'ama intijeroota kanaa irra xiqqaa moo irra guddaa intijeroota filatteetidha. Fakkeenyaaf lamaan kana fudhannee negatiiva 4 ida'ama waan jedheef negatiiva 6. Kana jechuun maal jechuudha? Negatiiva 4 hir'isuu negatiiva 6 jechuudha. Hir'isuu 6 jechuudha. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 10 ta'a jechuudha. Negatiiva 10 ta'a. Kanaaf negatiivni 10 kun irra guddaa moo irra xiqqaa lakkoofsota filattee kanaati jedha. Maalidha? Irra xiqqaadha. Maaliif negatiivni 10 irra xiqqaa 4 negatiivni 10 irra xiqqaa 6ti. Kanaaf lakkoofsota filanneeti gadidha. Lakkoofsa kamiyyuu yoo filanne deebii akkasii arganna jechuudha. Kanaaf ida'amni lakkoofsota negatiivii lama yeroo hundumaa irra xiqqaa lakkoofsota nuti walitti daane sanaati jechuudha. Kanaaf
fakkeenyaaf negatiiva 5 fi negatiiva 1 yoo fudhanne meeqa ta'a? Negatiiva walitti innaa ida'an negatiiva 6 ta'a. Negatiivni 6 irra xiqqaa negatiiva 5ti, irra xiqqaa negatiiva 1ti. Kanaaf amalli kun yeroo hundumaa ni hojjeta jechuudha. Baay'isuu fi hiruu intijarootaa irratti immoo yoo ilaallu, baay'isuu intijarootaa kanarratti A fi B'n lakkoofsota intijarii kamiyyuu yoo ta'ani, zeeroon yoo baay'isnu lakkoofsi intijarii kamiyyuu zeeroo ta'a. Kan biraa lakkoofsa poozitiivii lama A fi B yoo waliin baay'ifnu immoo baay'ataan lakkoofsa poozitiivii ta'a jechuudha. Yookaan poozitiivii waliin baay'isne lakkoofsota poozitiivii ta'an poozitiivii nuuf kenna. Fakkeenyaaf 5 baay'isuu 5 yoo ta'e bakka 25 poozitiivii muna kenna jechuudha. Negatiivii fi negatiiviis yoo baay'isne poozitiivii nuuf kenna. Fakkeenyaaf negatiiva 5 baay'isuu negatiiva 5 yoo ta'e kunillee 25 nuuf kenna jechuudha. Kan biraa poozitiivii fi negatiivii yookaan negatiivii yookaan negatiivii poozitiivii waliin baay'isne immoo negatiivii nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 5 baay'isuu 5 yoo ta'e meeqa ta'a? Negatiiva 25 yookaan immoo 5 baay'isuu negatiiva 5 yookaan amala jijjiirraa iddoo waan qabuuf inni rakkoo hin qabu negatiiva 25 ta'a jechuudha. Kanaaf amaloota kanan qaba jechuudha. Kanaaf kan biraa fakkeenyaaf lakkoofsa intijarii negatiivii si'a mangoo yoo waliin baay'ifne baay'ataan isaa negatiivii ta'a. Yeroo lakkoofsa guutuu yoo ta'e immoo poozitiivii ta'a jedha. Maayinni inni immoo fakkeenyaaf lakkoofsa haa fudhannu. Fakkeenyaaf lakkoofsa poozitiivii negatiivii si'a mangoo yoo baay'isne jechuun fakkeenya negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 1 yoo jenne maal agarsiisaa kuni? Amma si'a meeqa baay'isne? Si'a 3 baay'isne. Kanaaf 3 immoo maalidha? Lakkoofsa mangoodha. Lakkoofsa guutuu miti jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kun? Negatiiva meeqa ta'a? 3 baay'isuu 2 6dha. 6 baay'isuu 1 6dha. Kanaaf maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Si'a mangoo waliin baay'isne jechuudha. Mangoo jechuun lakkoofsota lamaaf hin hiramne. Fakkeenyaaf 3 jechuu dandeenya, 5 jechuu dandeenya, 7 jechuu dandeenya, 9 jechuu dandeenya. Warri kun hundi isaanii maalidha? Lakkoofsa mangoodha. Negatiivii yeroo ammanaa yeroo waliin baay'isnu negatiivii nuuf kenna jechuudha. Yookaan lakkoofsa baay'inni isaanii lakkoofsa mangoo yoo ta'e jechuudha. Yoo immoo lakkoofsa guutuu yoo ta'e baay'ataan jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 2 yeroo meeqa baay'isne? Yeroo 2 baay'isne. Kun lamni immoo meeqadha? Guutuudha. Kanaaf negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 2 meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo 4 immoo yoo baay'isne fakkeenyaaf negatiiva 3 baay'isuu negatiiva 1 ammas baay'isuu negatiiva 1 ammas baay'isuu negatiiva 1 yoo jenne meeqadha jechuudha? Yeroo 4dha mitiire. Kanaaf yeroo 4 waan ta'eef lakkoofsa guutuudha poozitiivii ta'a jechuudha. Kanaaf poozitiivii ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha deebiin keenya. Akkasittiin hubachuu dandeenya jechuudha. Amaloota baay'isuun lakkoofsota intijarii irratti qabu fakkeenyaaf amala alagoomsuu kan jedhu kuni maalidha? Amala yeroo hundumaa baay'ataan lakkoofsa intijarii tokko lakkoofsuma intijarii nuuf kenna jechuudha. Kanaaf baay'ataan lakkoofsa intijarii kamiyyuu yoo fudhanne intijarii nuuf kenna. Amala jijjiirraa iddoo akkuma ida'uu irratti ilaalle bakka yoo jijjiirre garaagarummaan fiduu jechuudha. Amala jijjiirraa hammattuu bakka jijjiirraan innis immoo rakkoo hin qabu. Amala tokko kan jedhu immoo lakkoofsa kamiyyuu tokkoon yoo baay'isne lakkoofsuma sana nuuf kenna jechuudha. Amaluma sana lakkoofsuma tokko nuuf kenna jechuun 100 baay'isuu tokko meeqadha? 100 jechuudha. Garaagarummaa hin fidu jechuudha. Miiliyonas tokkoon yoo baay'isne sanuma jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu immoo yoo ilaallu amala raabsamaa ida'uu irratti qabu jechuun fakkeenyaaf A baay'isuu ida'uu caa yoo ta'e irra rabsina jechuudha. A kana irra rabsuu dandeenya. A baay'isuu B ida'uu A baay'isuu caa jechuu dandeenya jechuudha. Amala kana irra rabsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amala raabsamaa kan qabudha jechuudha. Hiruu irratti immoo hiruudhaaf hiikoo yeroo kenninu fakkeenyaaf Aan, Baan fi Caan lakkoofsota intijarii yoo ta'anii fi immoo Baan immoo zeeroo irraa adda yoo ta'e
A hiruu baan walqixa caa yoo jenne maalidha? Caa baay'isuu baan A ta'uu qaba jechuudha. A ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf baay'isuu fi hiruun hariiroo qabu jechuudha. Akkuma ida'uu fi hir'isuun hariiroo qaban ida'uu fi baay'isuu fi hiruunis immoo akkasuma hariiroo qabu jechuudha. Kanaaf as keessatti aan hiramaa jedhama. Aan kun hiramaadha. Baan hiraadha. Caan immoo gaheedha jechuudha. Kanaaf intijeroota kana keessatti immoo yeroo fayyadamnu mallattoon hiraa fi hiramaa yookaan immoo mallattoon hiraa fi hiramaa wal fakkaataa yoo ta'e mallattoon gahee maal ta'a? Poozitiivii ta'a jechuudha. Wal fakkaataa jechuun poozitiivii fi poozitiivii yoo ta'e yookaan negeetiivii fi negeetiivii yoo ta'e. Kanaaf negeetiiva A jara negeetiiva B kun maal ta'a? Poozitiiva C ta'a jechuudha. Poozitiiva A hiruu poozitiiva B maal nuuf kenna? Poozitiiva C nuuf kenna jechuudha. Yoo immoo garaa gara ta'e mallattoon isaanii fakkeenyaaf poozitiiva A jala negeetiiva B yoo ta'e meeqa ta'a? Kun negeetiiva C ta'a jechuudha. Yoo immoo negeetiiva A hiruu B yoo ta'e maal ta'a kunis? Negeetiiva C ta'a jechuudha. Kanaaf garaa gara yoo ta'e hir'isuu ta'a yookaan negeetiiva ta'a. Yoo immoo wal fakkaataa ta'e poozitiivii ta'a jechuudha. Hubadhu kana jalatti immoo lakkoofsota zeeroo fi hiruun hiikaa hin qabu jedha. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu fakkeenyaaf A hiruu zeeroo yoo jenne kun hiikaa hin qabu yookaan undefined jedhama jechuudha. Hin qabu jechuudha. Hiikaa hin qabu. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu zeeroodhaaf hin hirru jechuudha. Hiruun amala jijjiirraa iddoos ta'e amala jijjiirraa hammattuu hin qabu. Kanaaf bakka yoo jijjiirre jechuudha A hiruu baa fi baa hiruu aan wal qixan ta'u jechuudha. Wal fakkaataan ta'u jechuudha. Akkasumas immoo hammattuus immoo bakka yoo jijjiirre A hiruu baa hiruu caa yoo ta'e fuunee A hiruu baa hiruu caa yoo jenne kunis immoo wal qixan ta'u jechuudha. Wal qixan ta'u. Kanaaf wal qixa waan hin taaneef amala kana hin qabu jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa gara Gilgaalaatti immoo yeroo darbinu gaaffii tokkoffaa irratti akkuma arginu amala kan fayyadamte kan jedhudha. Fakkeenyaaf 4 baay'isuu 7 7 baay'isuu 4 amala jijjiirraa iddooti wal qixa dhufa jechuudha. Deebiin isaanii amala jijjiirraa hammattuu addaa irratti arginu amala tokko arguu dandeenya. Amala zeeroos immoo arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu tokkoon yoo baay'isne lakkoofsuma sana nuuf kenna. Yoo immoo zeeroodhaan baay'isne zeeroo nuuf kenna jechuudha. Baay'ataa kanneen armaan gadii barbaadii jedha. Kun immoo kuni kallattumaan baay'isuudha. Lakkoofsota kana waliin baay'isuu kan gaafatudha jechuudha. Sadaffaa irratti immoo yoo dalgee fi dheerinni reektaangilii tokko dura duubaan dheerinaa fi dalgee isaa nuuf kenne bal'ina isaa barbaadii jedha. Bal'ina barbaaduudhaaf dheerina baay'isuu dalgeeti jechuudha. Dheerina baay'isuu dalgeeti. Kanaaf 12 seentimeetira baay'isuu 15 seentimeetira jenneetu barbaanna jechuudha. Lamaan kana waliin baay'isuu dandeenya jechuudha. Arfaffaa irratti ida'ama 84 fi 147 barbaadi jedha. Caalma 96 fi caalma 96 fi 38 barbaadi jedha. Kanaaf maal goona? Kanaaf ida'ama kana barbaanna. Sana booda kana immoo walirraa hir'isna. Sana booda isaa arganne kana waliin baay'isuudha jechuudha. Kanaaf kunis salphaadha waan ta'eef kaanitti darbina. Ja'affaa irratti lakkoofsota intiijarii baay'ataan isaanii kanneen armaan gadii ta'uu barbaadii jedha. Kanaaf lakkoofsonni ida'amni isaanii baay'ataan isaanii lakkoofsota kana dhufuu danda'u barbaanna jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf negeetiiva 54 dhufuu kan danda'u maalidha jennee yoo yaadnu fakkeenyaaf negeetiiva 6 fi 9 yoo baay'isne negeetiiva 54 nu kennuu danda'a. Yookaan immoo negeetiiva 9 baay'isuu 6 negeetiiva 54 nuuf kennuu danda'a jechuudha. Haala kanaan barbaaduu dandeenya. 40 kan nuuf kennuu danda'a lakkoofsonni baay'ee jiru. 4 baay'isuu 10 argachuu dandeenya. 8 baay'isuu 5 argachuu dandeenya. Akkasittiin yookaan immoo negeetiiva 4 baay'isuu negeetiiva 10 yookaan immoo negeetiiva 8 baay'isuu negeetiiva 5 jechuu dandeenya jechuudha.
Kaanillee akkasumattiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Gaaffii torbaffaa irratti immoo ida'amni lakkoofsota lakkaawwii lama 30 yoo ta'edha. Kana jechuun A ida'uu ba'an meeqadha? 30 yoo ta'e lakkoofsi tokko si'a 5 isa biraa yoo ta'edha. Kana jechuun A walqixa 5 baay'isuu baate jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsi inni tokko si'a 5dha jechuudha. Kanaaf Aan baa si'a 5 ta'a jechuudha. Baa si'a 5 ta'a. Kana akkasitiin nuuf kenneera jechuudha. Kennamadha kun. Kanaaf lakkoofsi tokko si'a 5 isa biraa yoo ta'e lakkoofsa lamaan kana barbaadi jedha. Kanaaf akkamittiin barbaanna? Aan 5 baa yoo ta'e Aan A walqixa 5 baa jenneerra ida'uu baa walqixa meeqaati? 30ti. Kanaaf maal ta'a? 6 baa walqixa 30. Jala 6 gochuu dandeenya. Baan meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kanaaf baan 5 yoo ta'e Aan meeqa ta'uu danda'a? Walqixa jechuun 5 baa jenneerra. Baa meeqa arganne? 5 arganne. 5 baay'isuu 5 meeqadha? 25 ta'a jechuudha. Kanaaf Aan 25 baan immoo meeqadha? 5dha jechuudha. Kanaaf Aan meeqa jenneerra? 25 ida'uu 5 meeqadha? 30 jechuudha. Kanaaf lakkoofsonni lamaan kun 5 fi 25dha jechuudha. Kan biraa lakkoofsonni armaan gadiitiif gatii jijjiiramoota kennamanii fayyadamuun salphiseedha. Kanaaf kun kallattumaan baay'isuudha jechuudha. Kallattumaan baay'isuudha. Fakkeenyaaf 3 xaayaa yoo ta'e xaan 2 nuuf kenname. Kanaaf 3 baay'isuu xaan meeqadha? 2 nuuf kenname. Yaan immoo negatiiva 3dha. Kanaaf meeqa ta'a? 3 baay'isuu 2 6dha. 6 baay'isuu negatiiva 3 meeqa ta'a? Negatiiva 18 jechuudha. Haala kanaan barbaaduu dandeenya. Kaanis akkasitiin barbaaduu dandeenya. Kurnaffaan immoo kanneen armaan gadii hirii jedha. Innaa hirru immoo meeqadha? Negatiiva 144 hiruu 9 jedha. Amma hiraa fi hiramaan mallattoo tokko hin qabani yookaan immoo inni tokko poozitiivii inni tokko negatiiviidha. Kanaaf deebiin keenya meeqa ta'uu qaba? Negatiiva ta'uu qaba. 144 sagaliif innaa hirru meeqa ta'a? 16 ta'a. Kanaaf negatiiva 16 ta'a jechuudha. Kanaaf 169 hiruu negatiiva 13 akkasumatti hiruu dandeenya. Kunis hiraa fi hiramaan mallattoo tokko hin qaba waan ta'eef meeqa ta'a? Negatiiva 13 ta'a jechuudha. Akkasitiin kaanillee hojjechuu dandeenya. 0 hiruu immoo 9 meeqa ta'a? 0 ta'a. 0 ta'a. Kanaaf 0 lakkoofsa kamiifuu yoo hirre 0 ta'a. Garuu lakkoofsa kamiyyuu 0 hiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf 0 hiruu 9 jechuu dandeenya. Garuu 9 hiruu 0 jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni hin danda'amu jechuudha. Lakkoofsota guutuu fi mangoo intijaroota yoo ilaallu tokkumadha jechuudha. Kan lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hunda wajjin wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf warra lamaaf hiraman guutuu jenna. Lakkoofsota immoo lamaaf hin hiramne lakkoofsota mangoo jechuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Boqonnaan lama yaada keessan koomentii irratti barreessuu dandeessu. Yoo isinitti tole immoo laayik, sabskiraayib gochuu dandeessu. Galatooma.